Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaallu Instaantanas Velocity kan jedhu waliin ilaallaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Suppose the magnitude of your car's average velocity for a long trip was 20 meter per second. Maal jedha? Konkolaataa isin konkolaachiftan konkolaataan keessan average velocity isaa 20 meter per second haa jennu jedha. This value being an average does not convey any information about how fast you were moving or the direction of the motion at any instant during the trip. Egaa asirratti maal jenneera? Average velocity konkolaataa keessanii 20 meter per second jenneera. Asirratti average velocity 20 meter per second inni jennu kun informationii guutuu nuuf hin kennu. Information isaan kan maal jedha? Does not convey any information about how fast you were moving or the direction of the motion at any instant during the trip. Information isaan kam nuun kennu bakka kamitti kan inni speediinsaa ol ka'e, bakka kamitti speediinsaa kan inni hir'ate kan jedhu isaan kan information isaa nuuf hin kennu jechuudha average velocity. Akkasuma immoo direction isaa bakka kamitti kan inni jijjiire, kallattii isaa bakka kamitti kan inni jijjiire kan jedhu information isaan kana nuuf hin kennu jechuudha. Odeeffannoo isaan kana nuuf hin kennu. Iddoo kamitti kan inni speediinsaa dabale, iddoo kamitti kan inni speediinsaa hir'ate, akkasuma immoo direction isaa bakka kamitti kan inni jijjiire kan jedhu informationii nuuf hin kennu jechuudha. Fakkeenya yoo ta'u fudhattanii kutaa 9tti isin average isin fiddan jira. Fakkeenyaaf barataan tokko average 90 fidee haa jennu. Average 90 fide sanarraa gosa isa kamiin ol ka'e, gosa isa kamiin gadi bu'e kan jedhu achirraa wanti nuti hubannu jira. Wanti nuti hubannu hin jiru jechuudha. Kunis akkasuma average velocitynis. Bakka kamitti kan inni speediinsaa ol ka'e, bakka kamitti kan inni speediinsaa hir'ate, bakka kamitti kan inni direction isaa jijjiire kan jedhu odeeffannoo nuu kennu hin jiru jechuudha. Both can change from one instant to another. Surely there were time when your car travels faster than 20 meter per second and time when it travels more slowly. Asirratti gaa 20 meter per second jenneera average velocity jechuudha. Yeroo kana average velocity yeroo jennu gaa maanni change of displacement over change of time dha miti. Kanaafuu gaa asirratti 20 meter per second jenneera average velocity. Average dha miti kan nuti fudhanne. Haa ta'u malee gaa 20 meter per second dha olis ta'uu danda'a. 20 meter per second dha gadis ta'uu danda'a jechuudha. Kan nuti fudhanne maanni average waan ta'eef jechuudha. Average dha kan nuti fudhanne. The instantaneous velocity of the car indicates how fast the car moves and the direction of the motion at each instant of time. Instantaneous velocity jechuun ariitii yeroo gabaabduu keessatti gaggeeffame jechuudha. Instantaneous velocity jechuun ariitii yeroo baay'ee gabaabduu ta'e keessatti gaggeeffame. Kana jechuun taayimiin isaa almost gara zeerootti kan siqu jechuudha. Baay'ee xiqqaa kan ta'e gara zeerootti kan siqu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Ariitii yeroo baay'ee gabaabduu keessatti gaggeeffame. Maal jedhaa? The instantaneous velocity of the car indicates how fast the car moves and the direction of the motion at each instant of a time. Fakkeenya yoo fudhanne kana konkolaataa jedhaatii fudhadhaa. Fakkii isaa seeraan kaasuu baadhus ifa isinii gochuufi kana konkolaataa jedhaatii fudhadhaa. Konkolaataan kun gara kanatti deemuudhaan gara fuulduraa deemuudhaan as ga'e haa jennu. As ga'e haa jennu konkolaataan kuni. Konkolaataan kun yeroo as ga'utti deemee fageenya as gidduu jiru 500 meetira jedha. 500 meetira ta'e asirratti gaa instantaneous velocity'n bakka kanatti ariitiin isaa meeqa akka ta'e, bakka kanatti meeqa akka ta'e, bakka kanatti meeqa akka ta'e, bakka kanatti meeqa akka ta'e kan nutti himudha jechuudha. Instantaneous velocity. Akkasumallee direction isaa bakka kamitti kan inni jijjiiru, bakka kamitti kan inni jijjiire direction isaa kan jedhu kan nutti himudha jechuudha. Eenyutu? Instantaneous
velocitiin. Garuu average velocitiin isaan kana nutti himu. Bakka kamitti kan inni speediinsaa ol ka'e, bakka kamitti kan inni gadi bu'e kan jedhu waan nutti himu hin jiru jechuudha. Garuu instantaneous velocitiin tokkoon poointii isaa irratti nutti hima jechuudha. It is this the rate change of in displacement as change in time approaches zero. Mathematically, the instantaneous velocity of a body is given by v equal to s minus s naught over t minus t naught, where t minus t naught approaches zero. Asirratti manni t minus t naughtiin approaches to zero. Gara zerootti kan siqedha jechuudha. Maal jedha asirratti? Instantaneous velocity maani change of displacement over change of time dha. Asirratti akkuma argitan jechuudha. Kun change displacement iti, ishiin kun immoo change time iti jechuudha. Garuu change time kun maani approaches to zero kan ta'edha jechuudha. Kana jechuun approaches to zero yeroo jennu ka maani zerootti kan siqedha. Zerootti kan siqe jechuun immoo baay'ee gabaabaa kan ta'e jechuudha yeroon isaa. Taayimiin ishii baay'ee gabaabduu kan taate jechuudha. Kana jechuun instantaneous velocity maani ishii kanadha jechuudha. Change in displacement dha. Change in displacement irra maaliiti? Irra change in time. Change in time isaa approaches to zero kan ta'edha jechuudha. Approaches to zero tanaan immoo ariitii yeroo gabaabduu keessatti gaggeeffame jechuudha. Ariitii yeroo gabaabduu keessatti gaggeeffamedha. The magnitude of the instantaneous velocity of a moving car is a reading of the speedometer. Egaa ariitii konkolaataa kan ittiin safarru maaliin jechuudha? Speedometriin. Osoo gara biraatti hin ce'in dura exercise 2.6 haalaallu. Describe how the instantaneous velocity differs from the average velocity. Instantaneous velocity average velocity irraa garaagarummaa inni qabu describe godhaa isiniin jedha. Kana waliin ilaalleetii turre. Maal jennee turre? Average velocity jechuudha. Average velocity does not convey any information about how fast you were moving or the direction of the motion at any instant during the trip. Maal jennee turre? Average velocity information isaan kana nuuf hin kennu jechuudha. Eessarratti kan inni speediinsaa dabale, eessarratti kan inni speediinsaa hir'ate, akkasuma immoo direction isaa bakka kamitti kan inni jijjiire kan jedhu information isaan kana nuuf hin kennu jechuudha. Kan nuuf kennu eenyudha? Instantaneous velocity dha jechuudha. Itti aansuudhaan konseptii kana ilaallu. Instantaneous velocity is a velocity at a specific instant in time or over an infinite small time interval. Maanni kana irra deddeebiin waliin dubbachaati jirra. Instantaneous velocity jechuudha. Ariitii yeroo gabaabduu keessatti gaggeeffamudha jechuudha. Ariitii maanni? Ariitii yeroo murtaa'aa tokko keessatti gaggeeffamu maal jenna? Instantaneous velocity jenna jechuudha. Itti aansuudhaan section summary yoo ilaallu maal jedha? Average velocity is a change in displacement divided by time taken. Average velocity jechuudha. Maanni V average jechuudha. Walqixa change in displacement over change in time dha. Kun maal jechuudha? Average velocity dha jechuudha. Average velocity dha. Instantaneous velocity is the velocity of an accelerating body at a specific instant in a time. Qaamni tokko amma fakkeenyaaf jechuudha. Asii ka'ee bakka kanaa ka'ee as ga'ee yoo ta'e asii ka'ee yeroo as gahutti maanni ariitii ni qaba. Ariitii isaa kana gaa pointii kanatti bakka kamiyyuu haa ta'u maanni velocity isaa ariitii isaa yoo safarra ta'e maallaa kuni instantaneous velocity dha jechuudha. Tokkoon
bakka pointii kana jechuudha. Pointii bakka fe'iyyuu ta'uu danda'a. Bakka ka'umsa isaas ta'uu danda'a. Inni safarru kun jechuudha bakka kanatti yoo safarra ta'e ariitii isaa instantaneous velocity jennaan jechuudha. Bakka kanatti average velocity ta'uu hin danda'u. Average velocity'n maanni final velocity minus initial velocity dha. Inni average velocity dha. Garuu instantaneous velocity'n ariitii yeroo gabaabduu keessatti safarrudha jechuudha. Bakka kanatti, bakka kanatti, bakka kanatti, bakka kanatti ta'uu danda'a. The magnitude of instantaneous velocity is instantaneous speed. Ishee kana hin dagatina. The magnitude of instantaneous velocity is instantaneous speed. Ishee kana hin dagatina. Itti aansu gaaffii tokkoffaan how do you find the average velocity of an object in motion between two points? Maal jedha? Akkamitti average velocity pointoota lamaan gidduu jiru barbaaddu jedha. Fakkeenyaaf as point A yoo ta'e, objectiin kun asii gara kanaatti move godhe yoo ta'e, gara kanaatti socho'e yoo ta'e, asmoo point B yoo jenne average velocity sochii objectii kanaa akkamiin barbaaddu jedha. Kanaafuu V average'n akkuma waliin ilaalaa turre V average'n walqixa change in displacement over change in time dha. Akkasiinidha kan nuti barbaannu jechuudha. Gaaffii lammaffaan explain the difference between average speed and average velocity. Maal explain godhaa isiniin jedha. Garaagarummaa average speed fi average velocity gidduu jiru garaagarummaa isaa ibsaa isiniin jedha. Garaagarummaa average speed fi average velocity yoo tarreessinu maanni the main difference between average speed and average velocity is that the first one is known to be a scalar quantity whereas the latter one is a vector quantity. Maanni average speed maala scalar quantity dha. Average velocity immoo vector quantity dha jechuudha. Garaagarummaan isaanii inni tokko kana. Moreover, the average speed can never be a negative. It is either positive or zero. Average speed jechuudha negative ta'uu hin danda'u. Positive yookiin zero ta'uu danda'a. Positive yookiin zero ta'uu danda'a. Garuu negative ta'uu hin danda'u. Maaltu average speed. Whereas in the case of average velocity, it can either be a positive quantity or zero. Sometimes even a negative quantity. Average velocity jechuudha maal ta'uu danda'a? Positive, negative, zeros ta'uu danda'a jechuudha. Negatives ta'uu danda'a, positives ta'uu danda'a, zeros ta'uu ni danda'a jechuudha. Garuu average speediin maal ta'uu hin danda'u? Negative ta'uu hin danda'u. Garuu positive yookiin negative ta'uu ni danda'a jechuudha. The average speed of an object can be calculated by dividing the distance it has covered by the time it has taken to cover the latter. The average speed can help in determining the average rate that a particular body will take to cover the given distance. Maanni average speed jechuudha. V average equal to total distance over total time. Average velocity immoo average velocity ishiin kun mataa isheerraa ni qabdi. Walqixa maalaan change in displacement over change in time. Kuni average velocity dha. Inni oli immoo average speed dha jechuudha. Garaagarummaa isaa akkuma asirratti argitan. Average speediin mataa isaarraa xiyyaan qabu yeroo barreessitan jechuudha. Average speediin total distance over total time dha. Average velocity immoo maanni change in displacement over change in time dha.
change in displacement jechuun immoo maalidha? Kamiin barreessuu dandeessu? Isa immoo jechuudha s minus s naught. Isa jalaa kamiin barreessuu dandeessu? t minus t naught. Akkasiinis barreessuu dandeessu jechuudha. Sadaffaan, there is a distinction between average speed and the magnitude of average velocity. Give an example that illustrates the difference between these two quantity. Maal jedha kuni garaagarummaa average speed fi average velocity gidduu jiru ni keessu. Sana booda immoo fakkeenya tokko fudhatanii garaagarummaa isaa ibsitu jechuudha. Garaagarummaa average speed fi average velocity gidduu jiru jechuudha. Garaagarummaa isaa yoo keenyu average speed and the magnitude of average velocity are different. Maani average speed fi average velocity garaagaradha jechuudha. Their difference in show in the following example. Garaagarummaan isaanii example yookiin fakkeenya garaagariitti kaawwamaniiti jiru. For example, a car moves 12 km north, then turn and runs 16 km east in 3 hours. Maal jedha? Fakkeenya asirra jiru kanarraa jechuudha. Konkolaataan tokko 12 km gara noorziitti erga deemee sana booda tarni godhe. Ni naanna'ee gara kamitti? Gara eestiitti naanna'e. Gara eestiitti naanna'uudhaan 16 km deemee jedha. Sa'aatii meeqa keessatti? Sa'aatii 3 keessatti. Gamma average speed fi average velocity akka gargar ta'e waliin ilaaluuf jechuudha amma nuti. For this given example, the average speed and the magnitude of average velocity are, kanaafuu asirratti maanni average velocity maal ta'a jechuudha. Asirratti jalqaba irratti maali kan isin barbaaddan? Change in displacement barbaaddu. Change in displacement yeroo barbaaddan Pythagoras theorem fayyadamtanii meeqa argattu? 20 km argattu. Kun change in displacement dha. Change in displacement immoo average velocity yeroo barbaaddan maal gootu? Change in displacement over change in t dha. Change in t meeqadha? 3. Kanaafuu average velocity keessa meeqa ta'a? 20 3 firoortan meeqa ta'a? 6.7 km per hour ta'a. Maaltu average velocity keessan? Average velocity erga kana ta'e, the direction is in same to displacement. Direction maal ta'a? The same to displacement ta'a. Kana jechuun displacement faana tokkuma ta'a jechuudha. The average speed is the total distance traveled by the total time average speed. Average speed immoo maani? Total distance. Total distance immoo kamiif kam walitti dhaatu? 12 kiiloomeetiraa fi 16 kiiloomeetira walitti dhaatu. Sana booda immoo time, total timeidhaaf. Total time meeqadha? 3 hawriidha. Immoo maal ta'a? Average speed jechuudha. Average speed total distance over total timeidha. Yeroo walitti dhaatan meeqaaf meeqa? 12 fi 6 yeroo walitti dhaatan 28 kiiloomeetira argattu. Total time immoo meeqadha? 3 hawriidha. Kana yeroo walii firtan 9.3 kiiloomeetira per hawriidha. Kanaafuu average speed fi average velocity garagaradha jechuudha. Asirratti average velocity keenya meeqadha? 6.7 kiiloomeetira per hawriidha. Average speed immoo asitti meeqadha? 9.3 kiiloomeetira per hawriidha. Kanaafuu average speed fi average velocity garagaradha jechuudha. Fakkeenya asirratti fudhanne kanaanuu gargar ta'uusaa adda baafattanii jirtu jechuudha. The average speed of the car is 9.3 km per hour, but its average velocity is 6.7 km per hour in the direction of
the displacement. Asitti egaa average velocity maalla vector quantity dha. Vector quantity immoo direction ifaan ibsama jenneerra. Direction isaa immoo maal ta'a jechuudha? Displacement ifaan wal fakkaata. Displacement isaa kan inni wal fakkaatu. Displacement isaa gara ST taanaan average velocity nis gara ST ti. Displacement isaa gara north taanaan average velocity isaas maal jechuudha? Gara north ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan if an object has the instantaneous velocity of 20 meter per second to s, what is its instantaneous speed? Maal ta'a jechuudha? Asirratti maal jennee irra dura? Asirratti the magnitude of instantaneous velocity is its instantaneous speed. Kanaafuu maal ta'a? 20 meter per second ta'a jechuudha. 20 meter per second wal qixa 20 meter per second ta'a. Maal jenneerra asirratti the magnitude of instantaneous velocity is its instantaneous speed. Magnitude instantaneous velocity wal qixa maaliti? Instantaneous speed ifaan wal qixadha. Kanaafuu asitti magnitude instantaneous velocity meeqadha? 20 meter per second dha. Kanaafuu instantaneous speed isaa meeqadha? 20 meter per second ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan a car moves with an average velocity of 48 km per hour to the east. How long will it take him to drive 144 km on straight highway? Asirratti maal gaafate jechuudha? Taayimii nu gaafate. Maaltu nu kennameera? Average velocity nu kennameera. Innis meeqadha? 48 km per hour dha. Akkasuma immoo displacementiin nu kennameeti jira. Displacementiin immoo meeqadha? 144 kilomeetira. Kan nuti gaafatamne taayimiidha jechuudha. Maal gootu? Given keenyi maalla? Given jettanii akkasitti adda baafattu. Given required gabaabsanii barreessuu dandeessu. Required solution. Given keenya meeqadha? Maalla? Given keenya maalla? V average in 48 kilometer per hour dha. Displacement keenya change in displacement 144 kilomeetira dha. Kan nuti barbaannu immoo maali? Required jechuudha. Change in t dha. Solution immoo maal ta'a? Egaa V averaging jechuudha. V averaging wal qixa change in displacement over change in t. Kan nuti barbaannu egaa change in t waan ta'eef as jala tokko jira. Cross yeroo gootan change in t otoo hin taane change in displacement equal to average velocity times maal ta'a? Change in t ta'a. Change in t kophaatti hambifachuuf maal gootu? Over V average afirtu gama lamaaniin V average asis V average afirtu asii V average dhaan bada taayimiin kophaatti hafa. Solution isaa asaan buteen sin hojjedha asitti sin hojjedha. Maal ta'a? Change in t wal qixa change in displacement over maal ta'a? V average ta'a. Kanaafuu change in displacement meeqa? 144 kilomeetira over V average meeqadha? 48
kiiloomeetira per hawrii. Sana booda maal ta'a? Asii kiiloomeetira kan ni balleessiti. Maal ta'a? Kana yeroo walii 44 hiruu 44 hiruu meeqaati? 48 wal qixa meeqa ta'a? 3 ta'a. 3 hawrii ta'a jechuudha. Hawriin as jirti. Hawrii ta'a. Kanaafuu taayimiin meeqadha? 3 hawrii ta'a jechuudha. Gaaffii jaffaan. An athlete runs 12 kilometers to north, then turns and runs 60 kilometers to the S in 3 hours. Maani atileetiin tokko gara noorziitti 12 kiiloomeetira erga fiigee booda gara estiitti immoo 16 kiiloomeetira fiigee jedha. Maal gaafate irratti? What is his hair displacement? Barratti calculate his hair average velocity. Jaarratti immoo calculate average speed. Egaa displacementii atileetii kanaa nu gaafateera. Average velocity atileetii kanaas nu gaafateera. Akkasuma immoo jaarratti average speed atileetii kanaa nu gaafateetti jira. Maal jedheetti jira? Gara noorziitti 12 kiiloomeetira. Gara noorziitti 12 kiiloomeetira erga fiigee booda immoo gara estiitti immoo meeqadha? 16 kiiloomeetira. Maal gaafate asirratti? Displacementii, average velocity, average speed nu gaafate. Egaa akkuma fiigarii kanarraa argitan jechuudha. Inni kun maalni 12 kiiloomeetira gara maaliittidha? Gara noorziittidha. Sana booda immoo erga 12 kiiloomeetira gara noorziitti erga fiigee atileetiin kun gara estiitti immoo meeqa fiigee? 16 kiiloomeetira gara estiitti jechuudha. Giraafii isaa yeroo kaaftan akkasiin kaaftu. Egaa kan nuti barbaannu maal amma jechuudha? Displacementii isaa barbaannaa jechuudha. Kan nu kennamaani displacementii gara noorziitti 12 kiiloomeetira gara estiitti immoo 16 kiiloomeetira kan nuti barbaannu displacementiidha jechuudha. Displacementii immoo Pythagoras tiramiidhaan barbaanna yeroo kana. Maaliif isaan kana gidduutti ST fi noorzii gidduutti gaa veektarii inni kun gara noorziitti, inni kun gara estiitti. Isaan kana gidduutti aangilii isaan kana gidduu jechuudha. Digirii meeqadha? Digirii 90. Digirii 90 taanaan immoo perpendikulaariidha waliif. Perpendikulaarii taanaan immoo asii displacementii isaa barbaaduuf maal fayyadamna? Pythagoras tiramii fayyadamna. Yeroo Pythagoras tiramii fayyadamnu akkuma asirraa argitan change in displacement jechuudha. Bifa kanaatiin kan nuti barbaannu. Asirratti kun veektarii gara noorzii jirudha. Kun immoo gara estii jirudha. Iskeerii gootu raadikaala jala galchitanii jechuudha. Kun isiniif haaraa miti. Bifa kanaatiin erga galchitanii change in displacement meeqadha? 20 kiiloomeetira argattu jechuudha. 20 kiiloomeetira. Direction isaa immoo tan theta equal to opposite side over adjacent side. Opposite side meeqadha? Opposite side 16 kiiloomeetiradha. Adjacent side immoo 12 kiiloomeetiradha. Isas meeqa argattu? 1.33 argattu. Sana booda 1.33 erga argattanii aangilii isaa argachuudhaaf maal gootu? Theta equal to tan inverse of 1.333 jettu. Kan egaa teebilii trigonometrii irraa argachuu dandeessu. Trigonometric teebilii irraa argachuu dandeessu yookiin immoo scientific calculatorii fayyadamtanii argachuu dandeessu jechuudha. Aangilii isaa kana erga argattanii aangiliin kanaa immoo jechuudha. Maal ta'a jechuudha? North ST ta'a jechuudha. North ST ta'a. Direction isaa North ST ta'a. Ittaansuudhaan immoo maaltu gaafate?
average velocityidha. Average velocityin immoo average velocityin change in displacement over change in timeidha. Change in displacement meeqa arganne? 20 kiiloomeetira arganneerra. 20 kiiloomeetira arganneerra. Taayimiin keenya immoo 3dha. Kana 20 kiiloomeetira hiruu 3 hawriidhaaf maal ta'a? V average jechuudha. Average velocitiin keessan meeqa ta'a? 6.66 kiiloomeetira per hawrii ta'a. Direction isaa maal ta'a? Displacementii faana tokko ta'a. Displacementii meeqa maal kan nuti arganne? North East kan nuti arganne jechuudha. Kanaafuu asirratti maal ta'a? North East ta'a jechuudha. North East ta'a. Directioniin isaa. Sadaffaa irratti immoo maal gaafatamne? Caarratti jechuudha. Average speed immoo total distance over total timeidha. Kanaafuu total distance traveled over total time takenidha. Kanaafuu total distance immoo walitti daatu jechuudha. Maaliif maal walitti daatu? Asirratti isa gara noorzii fi isa gara estii jiru jechuudha. Distaansii gara noorzii fi gara estii jiru 12 fi 16 walitti daatu. Innis meeqadha? 28. 28 yeroo 3. Taayimiin keenya immoo meeqadha? 3dha. 3 hawriidha. Kanaafuu 28 kiiloomeetira yeroo 3 hawrii maal ta'a? 9.3 kiiloomeetira per hawrii ta'a asitti per hawrii jedha. Average speediin kana ta'a jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga amma baranne keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun 2.3 acceleration kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan naa tura.